Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Sirni yaadannoo harka muraa fi harma muraa aanolee yaadatamee oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannawa sanirra socho'u siidaa aanoleetti dhaquudhaan sirna kana kan gaggeesse yookaan sirna yaadannoo kana kan gaggeesse yoo ta'u ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa irratti argamanii jiru haasaa taasisanii jiru. Dabalata isaa isiniin kenna. Artistoota Oromoo irratti shirri kan shirame akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa irra ba'an kan ibsan yoo ta'u artistoonni Oromootii fi hawaasni bal'aanis shira kana fashaleessuuf xiyyeeffannaa kennuu qaban jedhamee jira. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa Bilxiginnaa diigamaa jiru jedhamee jira. Loltoonni mootummaa Bilxiginnaa keessattuu naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti mooraa sirnichaa gadi dhiisuudhaan kallattii fi carraa argatan hundatti fayyadamuudhaan badaa kan jiran akka ta'ee fi kan diigamaa jiran ta'uun gabaafamee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromootti bana fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun kasaaraa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo mootummaa Bilxiginnaa abdii kutachiisu argadhe jedhee jira. Dabalata isaa qabna isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin lammiileen Israa'el karoora mootummaan Israa'el Gaazaa to'atuuf baase yookaan raggaasise mormuudhaan hiriira ba'anii jiru. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu artistoota Oromoo irratti shirri shiramaa kan jiru akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa ibsaa jiru. Shirri shirame jedhame kun artistoota Oromoo hedduu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kana duras artistoota Oromoo kanneen irratti hanga kitaabni barraa'uudhaan maqaan isaanii qindaa'ee haleellaan irratti raawwatuuf irratti qophaa'aa ture akka ta'e ammas haala adda ta'ee fi kallattii hin beekamneen harka lafa jalaatiin qophiin haleellaa irratti raawwatu qophaa'aa kan jiru akka ta'e himamaa jira. Viidiyoon itti aantuun xiyyeeffannaa artistoota Oromoo irratti kana dura taasifame kan ibsituudha. ሰሞኑን እንዲሁ አንድ መጽሐፍ ገዛውና ሳነበው በጣም ደነገጥኩኝ። ዶክተር ወንደሰን የሚባል የፋኖ ታውቀዋለህ ብዬ አስባለሁ የፋኖ መሪ ነው። መጽሐፉን ሳነበው በተለይ የሆነ ገጽ ላይ በጣም ደነገጥኩኝ። ታዬ በጣም ማለት ያልጠብቀው ነገር አገኘው። እንደው ላምብብልህ በዛው ጠቅልለህ እንድታና አርቲስቶቹ ደግሞ ጫላ ቡልቱሜ አንድ ይቅርታ ስም ካሳሳቱ አንዱዓለም ጎሳ ዮሐን ጌታሁን ታደለ ገመቹ ልጅ ያሬድ ዘላለም ገላና ጋርሜሳ ይተቃ ተፈሪ ጸጋይ ደንዳ እነዚህ ምንድነው የሚላቸው? Akkuma viidiyoo kanarraa hubachuu dandeettanitti maqaan artistoota hedduu kitaaba tokko irratti barraa'ee qaama hidhateen irratti xiyyeeffamee haleellaan irratti raawwatuu fi karoora qaban kan agarsiisudha. Ammas haalli kun yeroo ammaa kanatti artistoota Oromoo irratti xiyyeeffannaa taasisuudhaan miidhaan irratti dhaqqabsiifamuu fi karoorri kan karoorfame akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahaa jiran ni agarsiisu. Kanaaf artistoonni keenya yookaan artistoonni Oromoo of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka godhan akkasumas hawaasni keenyas dhimma nageenya isaaniitiif xiyyeeffannaa kennuun qaamota dhimmi ilaallatu wajjin nagaa isaaniitiif gahee irraa eegamu bahuu akka qaban akka yaadatetti asumaan isiniin geenyee jirra. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa Bilxiginnaa bittinnaa jiru jedhamee jira. Akka odeeffannoon loltoota mootummaa Bilxiginnaa bittinnaanii irraa bahaa jiru ibsutti loltoonni mootummaa Bilxiginnaa lola biyyattii keessatti yeroo dheeraaf deemaa jiru kan dhuma hin qabne kan nuffan akka ta'e lammaffaa lolli biyyattii keessatti deemaa jiru lola obboleessi obboleessa waliin wal lolu lola obboleeyyan itti wal ajjeesaa jiran lola hiyyummaa fi akkasumas biyyattii diigamaaf saaxilu kan ta'e akka hubatan lola kanatti immoo fedhii malee dirqamaan kan itti geeffaman. Kanaaf immoo lubbuu isaanii qaalii gatii kaffalchiisuu kan hin barbaanne ta'uu irraa kan ka'e kan jalaa badane akka ta'e loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa ganuudhaan kallattii garagaraan bittinnaan yookaan badane himanii jiru. Hunda caalaa loltoonni mootummaa gara naannoo Amaaraatti geeffaman guutumaan guututti haala jedhamuu danda'uun meeshaa mootummaa yookaan meeshaa waraanaa hidhatan gurguratuudhaan tooftaalee garagaraatti fi carraa arganitti fayyadamuudhaan
bittinaa kan jiran akka ta'e yookaan badaa kan jiran akka ta'e kan himame yoo ta'u Oromiyaa bakkoota garaagaraarraallee badaa kan jiranii fi hedduun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran yoo ta'u isaan kanneen irra hafan immoo kallattii isaan baasetti badaa kan jiran akka ta'e beekamee jira. Badiitii loltoota mootummaa cimee itti fufe kanaan kan rifate yookaan rifaatu keessa kan seene mootummaan sakatta'iinsa kallattii garaagaraatiin kan jalqabee fi akkasumas sakatta'iinsas bakkoota garaagaraatti cimsee itti fufuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu hidhattoonni naannoo shanii daangaa Oromiyaa ce'uudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin lubbuu namaa galaafatanii jiru. Guyyaa kaleessa hagayya 9/2025 barraaqan hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa ce'uudhaan baha Oromiyaa aanaa Gumbii Bordoddee ganda Dirree Qaalluu jedhamutti haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin namoota 2 lubbuu galaafatu namoota 2 immoo madeessanii jiru. Hidhattoonni hanga funyaanii hidhatan kun dagoo yookaan tasa weerara raawwatuudhaan haleellaa kana raawwatuun lubbuu namaa kan galaafatan yoo ta'u haleellaa kanaan lubbuun namoota galaafatamee dargaggoo Aadaa Muhammad Ibroo fi akkasumas lammaffaa dargaggoo Abdii Muhammad Umare kan jedhaman yoo ta'u kaayyoon haleellaa kanallee tasa ummata weeraruun haleellaa irratti raawwatanii buqqisanii baqachiisuun daangaa lafaa weeraruuf akka ta'e yookaan daangaa lafaa babal'ifachuuf akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Akkasumas jiraattonni mootummaa irrattis komii dhiyeessanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa harka bal'aa qabna harka guddaa qabna jedhaa kan ture. Diina daangaa dabree ummata irratti haleellaa raawwatu lubbuu galaafatu kana dhaabumaa dadhabe. Mirga ummataa eeguu yoo hin dandeenye daangaa biyyattii kabachiisuu yoo hin dandeenye hojiin isaa maali? Kana hin godhoo taate immoo qaama hojii kana hojjetuu danda'uu fi daangaa biyyattii kabachiisuu danda'uu fi mirga ummataa eeguu danda'uuf bakkee gadi haa dhiisu jechuudhaan komii qaban dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu sirni yaadannoo harka muraa fi harma muraa aanolee yaadatamee oolee jira yookaan raawwatamee jira. Gaafa iddoo kana dhufu bakka kanatti harki akka jedhu harki akka irra jedhu gaafa gaafatamu dhibee akka galee gaafa gaafatamanii jeequmsi gaafa isaan harka mirgaa kennanii akka mirgaas kennanii kun harkuma muraa jeequmsa kaase keessatti maal ta'ee gaarii yeroo si jechuun warra isin mukamsan humaandoota yeroo sanaa jechuun isaan kana gurra lola ta'e walumaa lola faana seenee gaarii kana gurra irraa quuncisi jedha seeraan isaa akkasitti ibsa. Eega jeequmsa inni iddoo kana kaasee bishaan jeequmsa kaasee ciraan sun achi fashalaan waan jedhu manguddoon odeessanuu kennu walumaa galatti bakki kun bakka harkaaf harmee irratti cicisanaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa keessa socho'u keessattuu kan naannawa sanirra jiru siidaa aanoleetti dhaquudhaan sirna yaadannoo harka muraa fi harma muraa aanolee gaggeessee jira. Sirna yaadannoo kanarratti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Jaalsabaa Jalgoo argamanii jiru. Sirna yaadannoo kanarratti haasaa taasisee jira. Haasaa sirna yaadannoo kanarratti taasiseen siidaa aanolee jigsuuf balleessuu fi duulli bal'aan hojiin bal'aan diinotaan hojjetamaa ture. Garuu qabsoo ummataatiin har'a gahee jira jedhee jira. Siidaa aanolee balleessuuf hojii baay'ee hojjetamaa ture. Osoo balleessanillee siidaan aanolee onnee ummata keessatti ijaarame waan ta'eef hin badu jechuudhaan yaada ibsee jira. Sirna yaadannoo kanarratti argamu waa lamatu natti dhagahame jedhee jira. Tokko gammachuudha, tokko gadda jedhee jira. Daawwannaa siidaa gootota Oromoo kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Haaji Roobalee Tuuroo, Haaji Aadaam Saaddoo, Leenjisoo Diigaa erga daawwatee booda hojiin gootota kana ibsuuf hojjetame kan nama gaddisiisu akka ta'e dubbatee jira. Walumaa galatti bakka seenaa kana daawwachuudhaan sirna yaadannoo erga gaggeessanii booda yaada bal'aa akkasumas dhaamsa hedduu uummata Oromootiif dabarsanii jiru. Yeroo itti aanutti guutuu isaa qabannee dhufna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru. Tibba kana keessattuu giddugalaa fi lixa Oromiyaa akkasumas kibbatti akkasumas kibba bahaatti cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa cimaa bakkoota garaagaraatti bakka lolli gaggeeffamaa ture hundarratti gaggeessuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irra hiikkatuun injifannoo mootummaa bilxiginaa abdii kutachiisu galmeesse yookaan argadhe jedhee jira.
Haaluma kanaan giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaa Abuuna Gindabaratitti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 110 ol madoo fi addunyaa kanarraa godaansisuun yoo adabu 8 harkaan qabee jira. Meeshaa waraanaa AKM 40 ol kan irraa hiikkate yoo ta'u kun injifannoo dorgommii hin qabne jedhee jira. Akkasumas aanaa Bachottis haleellaa mooraa waraana mootummaa isa guddaa jedhame guutumaan guutuutti kan barbadeesse yoo ta'u haleellaa raawwate kanaan loltoota hedduudha kan addunyaa kanarraa godaansise qawween hiikkatame 25 ol kan ta'e akka ta'e odeeffannoon ba'ee ibsee jira. Haleellaa bakkoota lamaan kana qofatti raawwateen humnoota mootummaa 160 ol hojiin ala kan taasise akka ta'e odeeffannoon ba'ee ibsee jira. Walumaa galatti haleellaa tibbana fufteedhaan giddugala Oromiyaa lixa shaggarii fi kibba lixa shaggaritti humnoota mootummaa irratti raawwateen kasaaraa guddaa mootummaa irratti kan dhaqqabsiisee fi injifannoon laffeen kanatti argame kan mootummaa yaaddesse akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessa kibba Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoona adabe kaan immoo booji'ee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Mootummaan Israa'el karoora Gaazaa dhuunfachuu baasuu hordofee yookaan mirkaneessuu hordofee lammiileen Israa'el 60,000 lakkaa'aman guutuu biyyattiitti hiriira ba'uudhaan mormii dhageessanii jiru. Magaalaa guddittii biyyattii Teel Aviv dabalatee magaalota hedduu keessatti mormiin karoora Gaazaa to'achuu gaggeeffamaa jira. Jimaata darbe kaabineen nageenyaa Israa'el yaada Naatnaahuun Gaazaa to'achuuf dhiyeessan raggaasisuu hordofee mormiin biyya keessaa fi alaa yookaan hawaasa idil addunyaa irraa cimee isa mudatee jira. Namoonni karoora mootummaan Israa'el Gaazaa to'achuuf raggaasise ilaalchisee akka jedhanitti adeemsi mootummaa lammiilee butamanii harka Hamaas jiran balaaf kan saaxilu jedhanii jiru. Muummichi ministeera Naatnaahuun immoo Hamaas humnaan dirqisiisan malee lammiilee bute gadi hin dhiisu jechuudhaan falma. Akkuma addunyaa tuttuu karoora kana mormiin kan isa mudate yoo ta'u manni maree nageenyaa UN dhimma Gaazaa irratti Niiwuyoorkitti walgahii ariifachiisaa gaggeessaa jira. Akkasumas mootummoonni biyyoota garagarallee karoorri Israa'el Gaazaa to'achuuf baaftee fi raggaasiftee kun fudhatama hin qabu jechuudhaan dura dhaabbatanii jiru. Chaayinaa, Firaans, Tarkii akkasumas biyyoonni biroolleen hedduun karoorri kun fudhatama hin qabu jechuudhaan dura dhaabbatanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Hanga sagantaa itti aanuun yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.